جالا إرجع آخر الزمان نور وفي اتكن إرجع ربي إن قرآناني هند جالا إرجع آخر الزمان Oromoo ta'e biyya alaa jirtuu fi ta'u biyya hunda jirtu biyya mara jirtuutu akkana gargaarsa ibsaa kan akkana goonee baasnaa biyya namaa keessa jiraa jennii akkana jennii Oromoon teessii dalagu jirtii naan jennii eegaan fi abbaa gadaatii fi ibsaa fi hundi na dhufanii waa'ee ta'e keessa jiraa naan jenniin lubbuun na deebitee waa'ee uummanni sheelkaa keessa naan jiruu fi ajjechaa san hundaa'u irraanfadhee bakka qalbii takkaan jiraachuu eegale. Sandura qalbii takkaanuu takkaatu gachiiseen beekne boru ta'uu arras keessa waqaaqa. Oromoon naa jira. Oromoon waan itti jalata ibsuuf hin beeku wallahi galatoomaa inni sun hin jaalamiti. Galatoomii. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد duraan dursinee obboleessi keenya ibsaan baga rabbiin jirutti si deebisee ganda rakkoo san keessaa mana hidhaa keessaa si baasee bakka ati abdii kutattirraa si baasee gara abdii horattutti rabbi si deebisee siin jennaa akkuma rabbiin qadara ofiisitti katabeetu kana wanna rabbi qaddare malee hin tahu waanuma rabbi qaddareetu tahee tunillee nafseen namaa si harkatti baatiillee rabbumatu ganama katabee kanallee uummanni birmatee rakkoo tana keessaa si baasaallee rabbumatu ganama katabee baga rabbi si baase siin jenna. Itti aansuudhaan warri sababa bahiinsa keetii tahee halkanii guyyaa dhaabatee rooba keessa aduu keessa qabbana keessa halkan asoo hin rafin sa'a 24 walitti dhaabee warra lallabe warra asirra taa'ee dubbate warra du'aa'ii kadhate warri miilaan ka'ee deemee manguddummaa deemee tiniin argitee lubbuu fi borgumaa isaanii baafachuutti humna nurratti qaba yoo jedhan ummanni achi keessa waliin qubatun sun ilma Oromoo tokkotti lamuu quba hin laatan. Kabaja ittiin arganne ummanni Oromoo kabajaa ofii ofitti hortanii kanaafillee galata guddaa qabdan isiniin jechuu barbaada. Kasadaffaa ummanni Oromoo ummanni saantimii ofii irraa bahee kenne nu amanee hawaasa isaanii amanee ilmaan asirratti argitan kanaa fi ka as duubaan jiran keessattuu obboleessi keenya Mubaarak Musammaa Aliyyi Saabit Ustaaz Hamzaa akkasumas Ibraa Qeerroo nama hedduu ka maqaan hin dhoofne ka asirratti as bahanii lubbuu ofii kennanii warra kaashaappii ofii kennee warra zeelii ofii kennee warra akkaawuntii ofii kenne amananii horii hagana ga'u kennanii ruuhii isaa bituuf kabaja guddaa qaban. Wanni ani asirraa hubadhe Oromoon nama waa dalagu amanti jechuu. Oromoon nama waa dalagu feeti jechuu. Oromoon nama isa sobo osoo hin taane nama amaanaa bakkaan ga'u feeti jechuu. Asirratti wanni nu baranne nama gadi bahee nama sobee malaan nyaattu malaan maltummaan horii hawaasaa balleessu osoo hin taane nama horii hawaasaa waan fuudhe wahirra keessutti amanti jechuu. Wanni kana nu mul'ise ammallee amantummaa kana isi warra waa dalage kana rabbi isinirra haa tursiisu. Nama amaanaa hawaasaa waan dhugaatiin gadi bahee waan gadi hin bahe san nama bakkaan gahu rabbi isin haa taasisu isiniin jedha. Itti dabaluudhaan manguddoota keenya abbootii gadaa akkasumas obboleessa keenya ibsaadhaan maqaan isaa waan kana dalagaa ture. Duratti ibsaan qabatee rabbi umrii isin haa dheeressu. Rabbi umrii keessan isinii haa kaa'u. Rabbi barakaa isinitti haa godhu. Kabajaa nurraa qabdanii kabajaa hawaasa Oromoo bakka buutanii deemtan rabbi kabajaa isinitti haa godhu. Bakka geestanitti sagaleen teessan oluma haa taatu. Rabbiin akka abbootii gadaa isin godhe kana haga addunyaa tanarra jirtan maqaan badduun isin hin tuqin. Akkuma ulfaattaniin akkuma kabajamtaniin kabajaadhaan fuula rabbi keessanii akka deemtan. Ammallee nama oddaan diiguu miti nama hawaasa hafillee walitti ijaaru. Nama rakkoo Sumaaleef Oromoo jidduu jirtullee furu rabbi isin haa taasisu. Nama biyya ijaaru rabbi isin haa taasisu. Halangee khayrii rabbi harka isin kaayee halangeen teessan khayrii malee sharri hin dalagin isin hin jenna. Hawaasa kennallee ka isinitti amanee ka isin duuba deemee ka isin jala deemee haasawa keessan dheebonnee wayita isin dubbattan nu qabbaneessitan san rabbiin hawaasa kanallee rabbi haa gammachiisu. Rabbiin ummata keenya akka inni jirutti rabbiin dhiiga isaa haa tiisu.
obboleeyyan keenna warra waan kanaaf sababa ta'an ittuma deebi'aa mubaarak irraa qabee haga aakiratitti hunda keessanuu rabbi jazaa keessan isinii haa kafalu. Rabbiin hamtuu mana keessanitti hin fidin. Rabbiin hamtuu mana keessanitti hin fidin. Rabbiin hamtuu Oromoo irraa hadiisu asuma hin daganne sagantaa kanaanillee wal fakkaachuu baatu waan dirqiitii waan ruuhiitii ummata keenna hawaasa keenna kawallotti dhumataa jirullee hin dagannu. Rabbiin ummata kana dhiiga isaanii rabbi haa eegu. dhiiga isaanii rabbi haa eegu. Rabbiin nagaa isaanii haa buusu. Rabbiin nagaa isaanii haa buusu. Rabbiin zulmii isaanii irratti deemtu rabbi isaan warruma sanitti haa deebisu. Rabbiin nama zulmiin isaanitti deemu kana zulmii san isaanumatti haa deebisu. Dhiini hawaasa keenyaa lafaa ol haa qabamu. Rabbiin nagaa ganda sanitti haa buusu. Rabbiin qabbana ganda sanitti haa buusu. Rabbiin qabbana ganda sanitti haa buusu. Warra fuula rabbii deeme rabbi jannataan isaan haa qananiisu. Ruuhii isaanii ruuhii shuhadaa keessatti haa galchu. Haqa ofii irratti wareegamanii haqa isaanii irratti du'anii rabbi ruuhii isaanii jannataan haa qananiisu. Rabbiin hawaasa keenya bakka jirutti rabbi isaa haa tiisu. Isinitti dheeradhee waan dandeenyuun warra wallollee waan dandeettaniin obboleeyyan keessanii dhiiga keessanii foon keessanii du'aa'iidhaan dandeettiidhaan waan qabdaniin akka bira dhaabattan asumaan dhaamsa kiyyaa ummata Oromoo har'a isiniin boonnee jirraa. Ijoollee teenya isiniin boonnee jirraa. Waan qabdan bakkaan geettanii rabbiin waan isin niyyattan bakkaan isinii haa ga'u. Rabbiin waan isin niyyattan bakkaan isinii haa ga'u. Warra biyya baqaa keessa jirtanillee biyya kheyrii biyya bal'oo biyya kana caalatti nama qarqaartanitti rabbi isin haa baasu. Isiniin jedha mubaarak dhiifamallee naa godha abbootiin haasawa keessatti illee yoo isinitti dabree dhiifama naa taatanii kanuma isin jechuu barbaada. Naa ulfaadhaa galatooma. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kapan disana sabotin gadati. Abbootiin gadaa waan dubbatanu ganama kana deemu natti fakkaata san booda Ibraanis wala sila jiran waan jedhan jedhanii warri lafa jiran jiru wal galchine waan jennu waliin jenne Mubaarak wal geggeessine gaafa kanii mana gaanii waliin haasofne. Ayyee. Mubaarak ana gadi nabuusi Ali Saabit Seensis inshallah isatu Nasraa jalaa. Tole. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lammii teenya ummata Oromoo biyya jirtan bakka jirtanitti nagayni rabbii simbira haa jiraatu. Duuba dhimma nuti asitti dhufnee dirmannee kana abbummaadhaan haa riidaa dhiiga hambaa kanaas kafalee isin lammii teenya ummata Oromoo biyya alaa jiru sabboonota ilmaan Oromooti umriin nu dheeradhaa isiniin jennaa. Itti aansuudhaanis guyyaan ammaan duraa hundi guyyaa yaadaati. Arraan tanaas manni murtiidha. Waa hundaa nurraa buusee wanni xalayaa nu barreessee akka mucaa fudhannee galuu dandeenyu ilmi keenya Dr. Muhammad Ali barsiisaan yuunivarsiitii Barbaadaa fi kana keessatti warreewwan abbootii heeraa kana hunda barsiisuus tumsa nu godhee warra akkasitti akka jabatti yakka hamaa san gattiqqeessanii nurraa akka xumuramu obbo Muhammad Ali sadarkaa qooda leencaa qaba. Akkasitti deemanii mucaa akka fudhannu nu taasisanii jiranii deebisii ummanni keenya ammallee imbaasiin Itoophiyaa kan argeessaa jiru akkuma duraan kabajaan nu fidetti guyyaa boruu ammallee dhaabbatanii qubbu tokko nu eegaa jiran waan ta'eef guyyaa boruu sa'a lamarra dhufanii waraana warra halooyitaa diimtuu nu godhanii kabajaan daangaa isaanii irraa daangaa biyya keenyaan nu dabarsuudhaaf akkasitti makiinaallee nu godhanii nu bira dhaabbachaa jiranii koominitiin argeessa jirus akkasin nu tumsee jira. Ummanni keenyaas hundinuu nu bira dhaabbatanii jiranii agalli keenyaas inshaallah toluuf ta'a kabajaan qorannaa malee kabajaan daangaa kanarraa akka nu baasan waada nu garanii jiranii. Kanaafuu isaanis haa galatoomanii isin ummanni keenya ummata Oromoo duudhaa Oromoo isa dur isa wal hirpuu isa haaluu walii kannuu isa lubbuu wal baraaruu lubbuun ibsaadhaa silaa gara isaatiin inninis firraa ka'ee duute lubbuun hangi haftatee isanii mucaa akka gootan isiniif beekaa sabboonummaan teessan abdii nutti horee nutuu silaa irra dardara ta'anii akka keessan kanatti lammii teenya baay'ee hara hundaanis baraaruu dandeenyee barbaannaa. Qabsoon isin gootan biyya tana keessatti gumaan ji'a tokko keessatti ji'a osoo gara ji'a lamaa osoo hin geenye hidhamaanuu osoo ji'a lama hin geenye
gumaan wagga takkatti nama dhumuun tokkoffaa arraan tana isiniitu baasee madaalliin keessan dhibbarraa dhibbatti ummanni magaalaa keessa hundaa lammii gumaa bakka takka sanii baaftuu miti jaanii abbootii gadaa nu dhaadaa jiranii baay'ee nurraa mataas qaqqabatanii olaantummaa teenya mul'iftanii jirtanii gara biraattis namni nama ajjees kabara afuris yoo ta'e bara afran fixatu malee gabbahuu hin danda'u lammii ji'a lama osoo hin guunne hidhamaasi kaduraan murtiin lammiin irra lallabdee akka nuu jettu san baafachuun injifannoos tokkoffaadha galmeessitanii jirtanii akkasitti nutis gara keenyaan abbaa heeraa afran qalloo obbo Amma Muusaa Abdullaahi Muusaa Saanii Muusaa abbaa bakkuu aanaa miidhagaa jira 12 dhalaa keessatti jira bubbuu aqila yookaanis abbaa dhiigaa hamnu wajji fudhate yommuu ta'u akkasin raawwannee mallatteessinee fi mucaa fudhannee akka galfannu kabajaadhaan waan nu kannaniif jecha boru ni galla. Galanni kee dagatamu yaa harmee koos hin galunamu qawwee kan kee yoomuu hin cufamu. Na nyaachiftee garaa qabattee quufa kiyyaaf ofii gammaddee baatiisa